Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni baay'een abdii geetachoo miidiyaa kanarra olii gad of jiranii nullee sunumaan nu fide addunyaa tanarraa ilmi namaa akka hin beekamnetti namni adawwiisa ta'e miidhuu danda'a. Garuu uffanni qaama keetii kan ati irraa quban qabne waan wasaqa fuudhee akka namni si koflullees godhuu danda'a jechuudha. Namoonni baay'een haadha mana isaatii tokkana godhee haadha mana isaatiitu isaa waan kanarraan gahee jechaa kan jirus baay'eedha. Garuu nuti kan hin jennu haati mana isaa miidhuu ni dandeessi hin dandeessu waan jirraayis walaalle miidhuu si dandeessi hin dandeessus jechuu ni dandeenya. Akkuma ammaa sitti agartan kana jechuudha kun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaatii naaf qaqqaba. Miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha hundi keessan alaa keessanii dafaatii naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu xariifadhaatii uummanni lafa jirtanii dafaa nu qaqqabaani. Egaa akkuma agartan kana namni tokko akkamitti akkas gootii kan jee gartee waan biraatillee yaadu hin dhabamu jechuudha. Garuu namni namaa maallaqa nyaateetillee egaa waan malee nama yaaduu danda'a. Kana hoggaa jennu namni maallaqa nyaate hundi nama miidha jechuu odoo hin taane namni ayilii qabaachuudha waan nan. Namni ayilii qabu maallaqa ni sobu. Namni ayilii hin qabne immoo haadha manaan beeku, abbaa manaan beeku, obboleessa obboleettiin beeku jechuudha. Kanaaf nama miidhuun hin oolamu jechuudha. Addunyaa taarraa namni akka malee si godhuun hedduu baay'ee takka nama dhiba. Sababni isaa ati ammaan booddee nama amanuu dadhabuutu jira jechuudha. Maaliif namni tarii immoo namni kun nani miidhaa jettee nama kana shakkuutu jira. Miidhaa baay'ee hoggaa agartee ilma namaa hundumaa shakkuu dandeessa jechuudha. Kanaaf warri gartee dhiira miidhuu fi dubartiin warra miidhuus humaa isin fayyaduu bu'aallee isin hin qabu waan juu tokko qabaddan isin dhufe jechuudha. Namni nama miidhuu bakkuma takkattuu nama ta'uu hin danda'u. Kanaaf nama miidhuu irraa of eeggadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaatii naaf qaqqaba. Miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha hundi keessan alaa keessanii dafaatii naaf qaqqaba. Qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu xariifadhaatii uummanni lafa jirtanii dafaa nu qaqqabaani.